Akkam jirtu hordoftoota Oromtitti nagaa keessanii har'a hojjechuuf kan hin dhufe laazanyaadha. Dhufiinsi isaa Italii ta'us laazanyaan nyaata biyya lafaa kanarratti beekamaadha. Biyya keenyattis darbee yeroo sagantaa garaa ni qophaa'a. Laazanyaan wantoota itti nam'u bu'uuraa qabaatus akka itti hojii isaa fi dhandhamni isaa namatti garaagara. Har'aanis laazanyaa baay'ee gaariidhaa fi mi'aawaa ta'e akkan itti hojjedhuun isinitti agarsiisaa. Turtii gaarii. Laazanyaa hojjechuuf wantoonni na barbaachisan foon daakuu giraamii 300, qaaraa paaprikaa yookiin isa gurguddaa lammansaa, kaarotii hundee 2 gidduu galeessa kan ta'e, timaatimii daakamaa giraamii 200, qullubbii follossaa 5, mi'eessituu barbaree, basilii, qunda barbaree, ashaboo jaroota kana maankaa tokkoon isaanii maankaa shaayii, zayitii disiliitirii 1 yookiin birciqqoo 1, shunkurtii giddu galeessa 1. Ergan kana qopheessadhee booddee jalqaba irratti distii ho'aatti zayitiin naqaa, shunkurtii fi kaarotiin itti dabalaa. Paaprikaa yookiin qaaraa isa gurguddaa sanatti naquun wajjiniin bilcheessa. Qullubbii fi timaatimii itti dabaluun sochoosa. Barbaree xinnoo itti naqaa. Barbaree biyyaa seeqamee qabdu. Abidda gaditti hir'iseen akka gaariitti akka inni bilchaatuuf itti qadaadaa. Darbee deebi'een sochoosa. Daqiiqaa 15 bisheessa akkasittiin. Gaafa bilchaatee jedhu fooniin itti naqaa. Itti naqee erga waliin makee nan bilcheessa wajjiniin. Daqiiqaa 10 foonii wajjin ergan bisheessee booddee mi'eessituu warrootan sila isinitti meetti naqee waliin maka. Mooqa isaa hojjechuudhaaf ammoo kan hin fayyadamu daakuu maankaa 1 mozoreellaa giraamii 300, kiriimii yookiin naannoon jiraadhutti gireeddee jedhama. Gireeddee giraamii 250, zayitii yookiin immoo dhadhaa maankaa 3. Isaan kanan qopheessa. Distii ho'aatti zayitiin naqaa. Isa booddee daakuun itti naqee nan sochoosa akkas gara daqiiqaa 1 wajjiniin bisheessa. Isa booddee bulyoonii yookiin immoo maajii maraqii xinnoon keessa buusa. Gaafa inni bishaatee jedhu whip kiriimii yookiin gireeddee sanaan itti naqee sochooseen wajjiniin bilcheessaa jechuudha. Maxinoo laazanyaa kanneen itti fayyadamu footoo isaa argitan kanaan ittiin fayyadama. Gogaa waan ta'eef laaffisuu fi bishaan danfaa keessanii bubuusa. Akkuma amma argaa jirtan kanatti. Isa booddee qodaan itti tolfachuuf qopheeffadhe kana jalatti akka ittiin qabanneef ittoo foonii isaan qopheesse naqa. Isa booddee maxinoo laazanyaan irra kaa'a. Irratti immoo soosii yookiin mooqa isaan qopheesse sanan naqa. Mozoreellaas irratti firfirsa. Akkasittiin hunda isaa wal duraa duubaan ergan naqee booddee walirraa jalaan walirra tuula yookiin immoo walirra naqa. Gaafanii xumuru baara parsilii irratti firfirsuun oovinii ho'iinsaa 170 ta'e kan inni sila banee daqiiqaa 30 bilcheesseen isinitti deebi'a. Kana fakkaataa hojjedhaasi nyaadhaa. Yaada keessan immoo naaf barreessuun dagatinaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaatti.